Bitootessa 8 2026 bakka guyyaa dubartoota idil addunyaa isin ga'e. Buna manaa qabdan dafaa gurguradhaa jedhe abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa. Gatii buna gabaa addunyaa kan murteessu gabaa bunaa Niiwuorkiiti. Kanaaf Niiwuorkiitti gatiin bunaa sadarkaa olaanaadhaan gadi bu'uun gabaafamaa jira. Ragaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka agarsiisutti ji'a darbe keessa qofa gabaa addunyaa irratti gatiin bunaa dhibbeentaa 20 haga 32 gadi bu'eera. Bunni paawundiin tokko yookaan kiiloogiraamni 0.45 ji'ootaan darban gabaa bunaa Niiwuork irratti doolaara 4tti gurguramaa ture. Amma gara doolaara 2.8tti gadi bu'eeraa jedha daayirektarri abbaa taayitaa Dr. Addunyaa Dabalaa. Gatiin bunaa ol ka'uu fi gadi bu'uun haala qilleensaa bara oomishaa waliin akka wal qabatuu fi biyyoota baay'inaan buna gabaa addunyaaf dhiyeessanitti barana mootummaa olaanaan jiraachuu gadi bu'iinsa isaaf sababa ta'us eeran. Oomishaa fi oomishtummaan haala qilleensaa irratti hundaa'eetii kan irratu yookaan dabalus. Bara kana biyya Biraazilii fi Veetinaam irraa bunni gabaa addunyaaf dhiyaatu baay'ee dabalaa jira. Oomishni bunaa biyyoota lamaan Biraazilii fi Veetinaam gatii gabaa buna addunyaa warra murteessan. Veetinaam gatii gabaa buna addunyaa warra murteessanii. Waxabajjii dhufutti bunni biyyoota lamaan irraa haala olaanaan dhiyaataa jedhamee waan tilmaamamuuf gatiin isaa gadi bu'iinsa agarsiiseera jedhan. Kanaaf qonnaan bultoonnii fi al ergitoonni Itoophiyaa buna dafanii gurgurachuu qabu. Oomisha buna arabikaa biyyoota lamaan irraa sadarkaa olaanaan gabaaf dhiyaata jedhamee tilmaamame kanaan gatiin gabaa addunyaa yeroo ji'a tokko keessatti harka 20 gadi bu'ee kun ji'oota itti aananis irraan gadi bu'aa deemuu isaa olaanaa ta'uu himu hangaan Itoophiyaa kun. Qonnaan bultoonni, oomishtoonnii fi warri alergii buna irratti hojjetan haala gatii bunaa amma addunyaa irratti itti jiru kana hubatanii buna dafanii yoo hin gurguranne gatii kana caalaa gadi bu'uus mala jedhan. Bunni kan gurguramu gabaa addunyaa irratti. Gabaa addunyaa irratti gatiin isaa yoo gadi bu'e gatiin bunaa biyya keenyaaf kennamus akkasuma gadi bu'aa jechuudha jedhan. Abbaan taayitichaa xiinxala gabaa bunaa addunyaa irratti taasise jedheen qonnaan bultoonnii fi alergitoonni buna Itoophiyaa gatii amma jiru kanaan dafanii yoo gurguratan kisaaraa jala ooluu danda'u jedheera. Gabaa amma addunyaa irra jiru kana yoo ilaalle amma qarshii 30 kisaaranii gurguruu fi booda qarshii 100 kisaaranii gurguruu akka jechuuti. Barana akka Itoophiyaattis bunni haalaan oomishameera. Qonnaan bulaan sichi gatiin dabala jedhanii yoo qabatanii ta'an kisaaraa guddaa ofitti fiduu danda'u jedhan. Waxabajjii dhufutti Biraazil qofatti buna arabikaa kuntaala kitila 36 dhiyeessiti jedhamee kan tilmaamame walitti odeeffannoo dhiyeenya ba'een haga kuntaala kitila 47 dhiyeessuu akka dandeessu himameera jedhu Dr. Addunyaan. Kanaaf jecha carraan bunni deebi'ee gatiin isaa ol ka'uu gadi aanaa akka ta'ee fi osoo madabalee jedhamee yaadameeyyuu yoo akkam cime paawundii tokko doolaara 3 ga'uu mala jechuun tilmaamu. Kanaaf jechas haala oomisha buna biyyoota Biraazilii fi Veetinaam akkasumas sododa ittiin gatiin gadi bu'aa deemu kana tilmaama keessa galchuun qonnaan bulaan buna isaa dafee gara gabaa addunyaatti gatii amma jiruun gurgurachuun filannoo jalqabaa akka ta'es gorsu. Gatiin buna gabaa addunyaa irratti gadi bu'uun himamaa jiraatullee gabaa biyya keessaatti garuu gatiin buna irratti haga ammaa gadi bu'iinsi hin mul'anne. Gatiin buna biyya keessaa gatii bunni gabaa addunyaa irratti qabu waliin hidhata waan qabuuf yeroo dhiyootti biyya keessattis gatiin bunaa hir'ina agarsiisuun isaa waa hin hafnedha jedhan Dr. Addunyaan. Gatiin bunaa biyya keessaas gatii bunaa gabaa addunyaa kanarratti hundaa'a. Bunni biyya keessattis akkasuma gadi bu'a jennee yaadna. Kan ta'u gatii bunaa Niiwuork irratti kennamudha jedhan. Kan waggaa kana keessa buna toonii 600 gabaa addunyaa irratti dhiyeessuun sharafa doolaara biiliyoona 3 argachuu karoorfattee hojjechaa jirti. Ji'oota darbe kanattis buna toonii 200,020 erguun sharafa doolaara biiliyoona 1 fi kitila 500 argachuu daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa BBC'tti himaniiru.